Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo dhimma kanaan wal qabatee akkasumatti illee iddoo yaadni kun irraa nu ga'etti bilbilee haati manaa kuni dhuguma daa'ima ji'a 8 kana darbitee garaa murattee ni hafti yoo haftee seerri isii tan akkamitti ilaala akkasumatti illee gaafimma dhaggeeffataa keenya gaafanne kuni waan maal ta'eef kan abbaan intalaa dhufee dirqiidhaan qawweetti dhukaasee intala tana jalaa fudhateef hordofaa intalti tunoo yeroo abbaan dhufu kana haaya jettee jala deemte moo humnaan qabee deemeeni mirgi daa'ima ji'a 8 sunoo maal ta'a jettu yoo deebi'uu baatte seerri isii akkamitti ilaala gurbaa kana jaalatti moo jaalattu yoo jaalatte gootaa fi aarri ibiddaa hammamuu yotti cufan bakka ba'uun hin dhabu akkuma oromoon jettu san dhuguma dallaa itti ijaarame kana cabsitee biranni deebiti isiidhaas bakka isin jirtutti barbaannee dubbifneeti jirra kanaas adda isinii baafna nu waliin tura isiniin jecha haa ta'u malee egaa durarratti mee sirba tokko isin afeerree walitti deebina Kadiir Said dhimma kanaan maal akka jiru waliin dhageeffanna nu waliin tura. Ndaabu waladdanne tan jaalala janye wajjin facaafanne gammachuu fi dadaan bultii wajji jaarra jennee kan baallamanne anini himmame hanqatte har'a. Dhugumatti onneerraa